ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan oromoo bakka jirtan salaamtaan too qilleensarraan balaliite gaarree qaxxaamurtee isin bira hageessu jecha egaa argaa kee ati argaa kee yaa hinaaftu ati argaa kee ergamtu yaa argaa kee sihi ani argaa kooti miti ani intala oromooti yaa warra garaadhaan bitamtanii yaa warra sinigalee jara jirtu obboleeyyan koo kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan oromoo qulqulluu bakka jirtan salaamtaan too isin bira hageessu jecha egaa har'aan tana wanta gammadee dhufe jira hiikamuu Tafarraa Mokononiin artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa baga rabbiin isa baasee kan jedhu kanaafillee rabbiin nu haa baasu itti aansee dhaamsa tokko isinii dhaamee ture viidiyoo armaan dura waraabirratti isa san irratti hoo maal gootanii jirtan yaada san akkam gootanii jirtan irra mari'attanii irratti wal yaada walii kennaa jirtu moo maal irra jirtu kan jedhudha egaa maal nu barbaachisa kan jedhu yaada adda addaa irratti kennuu qabna jechuudha sila kana ta'eef oromooti yoo artistoonni keenya diina jidduudha cabsanii bayan yoo nuti mootuu biyya alaa ta'enne akkanumaan na argaadhaaf sooshaal miidiyaa rabbaanee kan qaaynu taate maaltu nurraa eegama jechuudha maal jette ati Muhammad maqaan kee musliima maqaa kana jijjiirradhu ati kan akkas jettee arraban na arrabsitu suni bakka siifin kee odoo si arge asiisitti galcha sila kan arrabsitu sun akka ergamtuu diinaa taate si beeka asiisitti kenna silaafu egaa sila kana ta'eef oromooti kanumatti aansee dhimma milana sababa sooriyaatiin kan ka'e ambaasaadara ruusiyaa kan ajjeefame irratti ummanni oromoo hoo isa sanarraa maal fudhata ambaasadaroota wayyaanee kan biyya adda addaa keessa deemanii yeroo hunda alaabaa tana qofa itti argisiisanii akkas godhan san afoo dhaabatanii daawon wayyaanee kan jedhan san maal godhuu qaban isa sanarraa maal fudhatame tokkocha ilma turkii sanarraa maal fudhata ummanni oromoo beekumsa san maal irraa qoodama ummanni oromoo ammaan boodallee ambaasadaroonni wayyaanee naannolee keessanii yoo dhufte awurooppaa fi ameerikaa keessatti alaabuma hafarsitu moo hujiidhaan argisiistume akka sanitti lubbuu keessanirraa baatanii akka qeerroo oromiyaa keessa jiruutitti mee maal hojjettan nama qabame tokko poostii godhu yookiin nama waa galaafate tokko poostii godhu odoon taane akka isaa sanii galaafachuuf dandeettii qabdanii rootiin biyyoota adda addaa keessa jiraatan isa san galaafachuu dandeettu haala sanii sanirratti odoo bal'iftanii ilaaltanii wannuma argitan tokko poostii godhu asumatti wanta kana jabaa gootanii jejurra isinillee hojiin agarsiisuu qabdan anas dabalatee artistiin keenya gaafa qabamu hin hidhamaa hayyoonni keenya gaafa qabaman hin hidhamanii komentii ittiin kadhachuuf dhimma komentiiti jecha suuraalee isaanii maxxansineeti biyya alaa teennee intarneetiin balaashaa jara gadi lakkisna jechuudha komentii ittiin kadhachuuf way akkasii qabamee jira maaloona jalaa qabamee jira komentii ittiin kadhachuu odoon ta'e hojiin agarsiisuu qabna fuuraa ofii itti fuureeti itti tumameeti kan hidhame artistiin tokko yookiin hayyuun tokko fuuraa isaanii san immoo nuti asii komentiin kadhachuun qabna beekuu qabdan kana itti yaaddanii hojiidhaan argisiisuu qabdan malee
har artistiin tokko anas dabalatee hayyuun tokko mana hidhaa seene jedhee profile irra kaadhee commenti ittiin kadhachuun qabuan bu'aan nu qabnu maalidha hojiidhaan agarsiisudha kaayyoon keenya jannoon keenya malee profile irra kennee nama tokko isaan commenti isa sanin commenti na nguran hadra dhaawolan dibbee cinaa taa'e inni itti tumameeti akkamitti commenti ittiin kadhadha kan obboleeyyan koo ittiin tumaman san kan abbootiin hayyootiin keenya ittiin tumaman san nu akkami commentiidhaan kadhan insaalfattanii xiqqoo social media irra poostaa gootanii yeroo hunda yoo commenti ittiin kadhattan san isinitti hin dhaga'amu baga nu baate kabay alhamdulillah baga rabbiin nagaan isa baase warra mana hidhaa keessa jiru haga yoomi profile qofarra koonee commentiidhaan laatna nuti haga yoomi achitti tokko ajjeesan tokko achi galaafatan tokko achi hidhame lamaasii hidhame jennee oduu bichaa odeessina nuti maaf hojiidhaan hin argisiifne dhimma hojjetan hin da'u nama maallaqa walii qabeesi wajjin gara qabsoo seenu dhabdanii afoo keenya teessanii maaliif taphattan suuraalee nama tokko poostii nurratti hin godhina commentiin hin soqina asi qabame achi argame jechuu odoon taane hojiidhaan argisiisa isaa qabamellee poostaa godhuun deemtan isaa hiikame haa godhamu alhamdulillah itti gammanna garuu hayyoota keenya maal gochaa jirra hojiidhaan waan tokko argisiisuu qabna warri commenti arra poostii godhu kunniin warra bee maallaqa oli buusee waraana tokko ijaaruu danda'u jechuudha akkamitti nuti mootu kan yeroo hunda arra ebaluun asi qabame ebaluun asitti qabame poostaa goona isarratti commentiin keenya hadraan ni dhaama jechuudha yoo biyya keessaa qabsoon ka'u hin fiigna yoo qabsoon biyya keessaa laaftu mootu hin rafna jechuudha kun dhimma oromooti bakka nuyi tahaalaata horootiin keessaanuu profaayilii hayyoota keenya akkasuma profaayilota adda addaa irra godhattanii warroota mana hidhaa keessa jiru maqaa isaa baattanii nama arrabsitan akka Fayyisaa Leellisaa jedhe sani gaafa walgahii Awurooppaa irra deemu wal kabajaa keessaa wal arrabsaayidha keessaa wal gorfadhaa jedhee dhaamsa isinii dhaamsi takka gurra kana isin hin buutu isin kaayyoon isin qabdan wal jeequdha tokko suuraa nama sanii poostaa godhee dhayxee jala arrabsaa olta haamilee siin ta'u be isa haamilee taataa si haamilee miti si arrabsitu haamilee hin qabdu ati nama arrabsitu haamilee hin qabdu inni arrabsame haamilee qaba isa arrabsee haamilee kennuu deemtan jechuudha kanarraa yoo mufadabuu dandeenya laata sila kana ta'ee fi ati uf nyaadhu kan arrabsite suni rakkoon qabu sila kana ta'eef oromootiyaa diinas tolaas hamaas addaan baafannee deemuu qabna suuraalee hayyoota keenyaa poosti goone suuraalee isaaniitiin commentii kadhachuu odoon taane hojiidhaan argisiisuun dirqama jechuudha waggaa tokko guutuu nuti suura mareeffaatirra kaanna suura nama hidhamee mana hidhaa keessatti mamuu poostii godhaa oolla isinitti hin dhagaamu isaan maan nuun jedhan arra artistii mana hidhaatii beesun maan nuun jedha gaazexeessaan gammoojjii keessa qaxxaamureetiin oppodiyoo irraa badee TV boqqolloo irraa badee biyya alaa seene sun maas isiniin jedhe isinitti hin dhagaamu Fayyisaa Leellisaa kaayyoo ofii ka gadi gatee beesin ummata biyya alaa jirtu kana wajjii lolatti seena jedheeti kaayyoo ofii gatee ummata ka dabalameef maaf isinitti hin dhagamne kun viidiyooti ya sheerii naa godha kuni maaf isinitti hin dhagamne maaf fooyyessine ilmi namaa maaf yeroodhaan biyya ofii gallakkisee deema ummata ala jirutu nama sammuu qabu jedheeti bee ummata qabsoo quban qabne ummata dhuunfaa waluun kabanye jechuudha qabsoo tokkoffaan jechuun wal kabajuudha maaf kuni taalaata wal jajjabeessuu bakka qabnutti wal nyaachuu walirratti duuluun bu'aa takkallee nuuf hin kennu jechuudha hojiin argisiisuun dirqama suuraalee nurratti poostiin godhina suuraalee nurratti fidina gara hojii deebi tanaan rabsitu ilama tanaa miti bilookii si obaasa kanarraa deebitee nan argitu lammata jechuudha bilookii si kenna kana yoo dhabe kana waliin argannu bilookii si godha basiin abbara midafaaka sila kana ta'eef dhimma keenya ufafootti maal hojjechuu qabna kan jennu irratti poostaalee hayyoota keenyaa bakka mara profaayilii irra gootanii waan baay'een godhina gaafa hayyuun keenya Baqqalaan Garbaa odoo hiikame irra maal hojjenne waggaa tokko guutuu bakka inni mana hidhaa keessa taa'utti maal hojjenne meena mootiin profaayilii isarra kaatan nama kumaatama meeqan lakkaamu buusii maqaa Baqqalaa Garbaatiin buusii buusanii buusii maqaa hayyootaatiin buusanii ka buusu jira maqaa saniin profaayilii qofarratti nama addeessuun bu'aan qabu gadi baanii haasa'ullee hojii isinitti fakkaatin garuu dhaamsa kana walii haa dabarsinu warrootiin profaayilii ormataatiin boontan keetiin boone maqaa kee jijjiirattee maqaa keetuun qabdu profaayiliitii namaatiin hin boonin profaayilii hayyootaa irra kaattee nama narrabsin hayyuun tumamaa jira maqaa isaatiin nama narrabsin
maqaa isaatiin qabsoo seenuu qabda malee nama arrabsuu hin qabdu. Akkasitti halkan gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma Oromootii isin jaalladhaa isin kabajaa. Yoo dogoggora dhiifama narraa ta'a.